Berisa keenya Ustaz Muhammad Bayani. Alhamdulillah, finally. Yeroo takka warri manaa boqonnaadha misallattuu Haroon break time jee boqonnaa irrattiin jecha fayyadamaa. Daawwattoota keenya irra deebinee galatoomaa sagantaa bareedatti akka deemu jiru isinilleen dhaggeeffachuu jirtanii waa hedduus irraa barachuu jirtanii ammallee sagantaan wal duraa duubaan itti fufa amma carraan Ustaaz Hamzaatii ammallee irra deebi'aati yeroo takka sagantaa tanaa akka hawaasa dila bira geessuuf taaptaabii fi sheer godhaatii sagantaa gaafii itti aantu ta'u Ustaaz Hamzaa dhaggeeffannaa Ustaaz Muhammad nu caqasii jennaa an muutiin godhadhaa itti fufeeyye. Qalama naaf fudhadhu abdee. Qalama naaf fudhadhu. Jai usku waan jechuutti jira. No, daqiiqaadhaan duraan ganaadha iddoo. Laki gaafii irratti daqiiqaan hin jirtu lakki hoggaa deebisan. Sanni qabda. Okay. Gaafiin ati naa gaafattu. Arra gaafuma takka ol gaafannaami. Takka that's it. Yeah. Innis takka gaafatee mire. Yaa haala keessan laallee itti fufna san booda itti fufeemu. Ustaaz Muhammad Bayaanis takkuma gaafatee mire. Amma takka gaafate yaa okay. Lakki osoo lama nu gootanii baay'ee. Yoo lama jaanni deebisaa isaanii kana booda okay kana eefa Hamzaan gaafatee booda eefa kun kana booda yoo itti dabalata taate itti fufna ayyee yoo dabalanni jiraate okay. Musta nama irratti dabalensa. Haroo bishaan dhuyde? Bishaan garagalchee nagarree. Ustaaz Muhammad Bayaan biraan qabdu otoo. Ani jaanan itti cufuu deemaa sagantaa isaa gabaabsine deema. Okay. Ofii deema. Cawuu ni jirtu. No, ganaan achitti hojii. Aya, Ustaaz Hundaa itti fufi. Ayyee, muut godhannaa. Okay. Gaafii lama osoo nu gootanii bareeda akka gartee uummataaf illee tolu. Tana booda itti ilaalla. Ogguu tana wal gaafattan booda. Isaafis takkatti dabaltanii anaafis takka osoo dabaltanii. Ayyee. Heetunuu hagam akka nu dheeressitu hin beeknuti mee gaafadhu. Dheerina kana booda gaafannaa deemu. Yaa. Okay. Qalama fudhadhu. Fudhattee qalama? Naa kafadhu. Astagfirullah. Haroo qabadhu illee gaafii qabadhu. Tokkoffaa obboleessa keenya kuni muslima keessa ahlu sunni salafiidha. Hatabadda. Ahlu sunni salafii waan jedhu kana. Qacelloon naa qabadda. Qacellotti. Ahlu sunni salafii waan jedhu kana. Qur'aana keessatti ahlu sunni ja'a ifyaamaa maqaa jedhu kana. Qur'aana keessaa raganaa fiduu ni danda'a takka. Hadiisa keessaa fiduu ni danda'a lama. Yoo lamaan kana keessan jiraanne laal maarreen akkana turtee daariktilii rabbiin baasee maqaa kana ahlu sunnati wal jamaa salafii jechuu kana rabbiin nuu baase yoo rabbiin nuu baase qur'aana keessatti aayat akkanaatii fi akkanaatti hadiisa keessatti aayat akkanaatii fi akkanaatti naa qabadhu yoo ammoo jarri kun hin baasin maqaa kana namtichi baase eenyu ja'ama zamana kam keessa baase kitaaba kam keessatti baase abdii naa qabattee menarra qaree gaafii nasi gaafadha. Okay, gaafiin akkana jetti Ustaaz Muhammad Bayaan jalqaba irratti muslima keessaa ahlu sunni salafiyyiidha. Qur'aana keessa
ahlusunni salafiyyiin ni jira akkasumatti hadiisa keessa ni jira yoo jiraate naafidi. San bira dabree immoo Aanaa san ayata hanganaa kan jira. yaa ayata quraanaa keessa bikka akkanaatii fi akkanatti ahlusunni salafiyyii kaja'u ni jiraayi. Kasanirra dabree maqaan nama kanaa namni jalqaba ahlusunni salafiyyii je'ee baase eenyu ja'amaa? Kanumaa mi gaaffiin? Hadiisa keessaayis ahlu sunnati wal jamaa. Katamadhu jecha yaa kana. hadiisa Ahlu barreessi hadiisa sunnati. keessa yaa barreessi ni jira. Laal sunnaan barbaadu ahlu sunnati wal jamaa jecha jiru. Okay, ahlusunna Yoo achi keessan jiraanne immoo namichi maqaa kana baase eenyu zamana kamii kitaaba kam keessatti? ahlusunna wal jamaa moo ahlusunna moo salafiyyii walumarratti hundi? Whatever walirratti. Okay, okay. Ustaaz Muhammad gaafiin Ustaaz Hamzarraa dhufte atilleen dhaga'utti jirta. Gaafiin takkaffaan akkana jetti Ustaaz Muhammad Muslimaa akkasumatti Ustaaza nama barsiisu. Ustaaza keessaa immoo ahlusunnaa wal jamaa yookiin ahlusunni wal jamaa salafiyyii jechi kuni Qur'aana keessa ayata keessa ni jira. Hadiisa keessa hoo bikka akkanaatu abaluutu odeessa jaamee hadiisa keessatti yoo ahlusunna wal jamaan ahlusunniin salafiyyiin ni jiraahi. Sanbira kutee maqaan katabbiin wanni raggaasifame ni jiraahi. Sanbira kutee maqaan namni ahlusunnaa kana barreesse yookiin lafa kaahee eenyudha ja'amaa jee gaafate. Kanarratti daqiiqaa 5 Ustaaz Muhammad dura muutirraa banadhu gaafiin isiniif galee jira dura gaafii dhageessanii. Gaafii dhageetan jira. Gaafii barreeffatan jira. Ahlusunni numarratti gabaabannaan. Okay. Ahlusunni wal jamaa haasawaa jiranni. Ayyee daqiiqaa naasii qabamu. Daqiiqaan naaf qabamu gaabbuleessa maal taate akkuma isaa qabne sagantaa irraa tanaa sagantaa bareedduudhaaf iyyeensi jiru buleessa. Daqiiqaan deemu jirti tuuf Ustaaz. Daqiiqaan deemu jirti tuuf. Okay. Gaafii Hamzaa Sheek Jaabir gaafii lammaffaa. Naa qabaa gaafaa sagantaa naa qaba. Maal jette irra deebiif maal jette Ustaaz? Naa qabee jira. Naaf qabee jira. Qabuu fi aareetti. Muutirra jirta. Saasii qabnu? Muutirra jirta faasii. Muutirra jirta barfirraa baasa. Ustaaz daqiiqaa irratti fi qabi please. Yaa sanumaan godhe jiraara. Fayyaade galatoon. Let's go. Gaafiin Hamzaa Sheek Jaabir na gaafate. Gaafii ta'an akkuma bira konnee gaafiin xiyyanaan deebine akkuma nama gaafiin xiyyanaan deebinittiin kutaa. Gaafiin Hamzaa Sheek Jaabir na gaafate ati muslimaa. Dhaggeeffadhu. Maqaa ahlusunnati wal jamaa kana eessaa fuute? Labziin ahlusunnati wal jamaa yookaan ahlusunnaa jaamatuun quraana keessa ni jirti. Gaafiin obboleessi keenya na gaafate gaafii bareedduudha. Baay'ee. Ani wayillee hin mormu waan beeku tokko ifaa ifatti hin beeku waan ta'eef. Ani amantaan tiyya Islaama. Muslima jechuun muslima amantaa Islaama amantaa amanticha hordofu jechuudha. Muslima yeroo jedhan. Muslima amanticha hordofu jechuudha. Na'am muslima. Ani amantaan tiyya muslima. Maal yoo siin jedhan amantaan tiyya maal jedhan? Muslima hin jedhan. Muslima kam? Isa amanticha hordofu Islaama. Amantichi sun taame Islaamummaa. Sana jeetan irraa gala. Gara labzii ahlusunnati wal jamaa jecha jettu tana kallattiidhaan labzii maal jedhaniin Allahumma salli ala Muhammadi manxuuqa barbaade. Kan dura durfamu manxuuqa dura durfama waan ta'eef gaafa manxuuqni dura durfamne achi booda kun dhufa. Labziin kallattiin ahlusunnati wal jamaa jettu kallattiidhaan hin jirtu akkuma rabbiin huwa sammaakum muslimiin jedhetti. Hayya tanan naa qabadha. Ammoo eessaa akka fiddee san inni bakka ittiin nagoosisuu ta'a. Kan lammaffaadhaati. Hadiisa keessaa ije. Hadiisa keessaa labziin ahlusunna takka as-sunna jedhamtu jiraattus kallattiidhaan walitti
walitti dhaabbattee maqruuna jechuudha kallattiidhaan walitti dhaabbattee mantuqummaan ahlu qaraanii ahlu sunnatu wal jamaa jedhuun kun kallattiidhaan hin jirtu. Garuu immoo labziin adda adda hin jirti. Sunna inni nu hin beekamsaan itti amana. Jamaa kana immoo eenyudhaan walitti fidee kana walitti as dhiyoo hajaan taate kana bas godhee dallaa lafa kaa. Gaafii isaadhaa akkana hin deebineef hin deebine irratti achi booda naaf deebi'a. Ani kijiballee dubbaddoon. Labziin ahlu sunnaa takkaa haala ahlu sunna takkaa sunnii jaamtu. Sunnaa jaamu hin jira. Fakkeenya fudhattee alaykum bisunnatii sunnaatii qabadhaa jira. Takkaa'u jamaa je'ulleen hin jira. Wayya aljamaa jee jira. Jamaa ishiin tun tuuta. Tuutun isin tame karaa waan anaa fi sahaban kiyya irratti ta'an. Achirraa eenyuun nama waan kana walitti qindeessiree sunni jechi jaamu warra karaa nabiyyichaa hordofu jechuudha. Karaa nabiyyichaa karaa quraanaatii fi hadiisaa hordofu jechuudha. Jamaa jechuun warra jamaa sunniyicharratti walirratti qabaman. Dhaggeeffadhaa laal. Warra sunniyicharratti walitti qabamanii sunniyyicha hordofan. Saniin jamaa tuuta takka jaaniin. Kanaafuu sunnaa jechuun faallaa bida'aati akka fakkeenyaaf shuruuxa salaataadhaa faallaan islaamummaa al-islaamu jennaan ture faallaa isheedhaa al-kubru jenna. Faallaan sunnaadhaa maal taatire al-bidaa bidaa taate. Faallaan jamaadhaa malee al-firaqaa firqaa taate. Firqaa waa'ee firqaa irrattis nabi Muhammad dubbatanii jiran hadiisa keessatti manna kiyya bakka 73 qoodamaa. Yahudaa fi Nasaraallee irraa dubbatanii 73 kana keessa cufti ishiitu warra biddaati takka malee jiran. Takkittiin sun wahii aljamaa yoo alfirqatu naajiya jedhanii nu dubbatan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kun kana ani immoo wanni waan kana irratti fiiddadheef labzii tanaatiittu gamaa nanas jira. Hiikkaa sunnii sunnaa fi jamaa jiru kanan fideef. Eenyu waan kana akkasitti godhee hajjattu taate baada erga saatiin yarraa wata boodaan dirgim godhee fidee kennaaf. Maaliif akka barbaachise? Kun kana daqiiqaa kiyya isaaf hin dhiisaa. Kun kana kallattiin immoo labziin akka walitti maqruu jechuudha laal manxuuqan qarrar godhanii dubbisan kun hin jirtu jedhee fi deebiseef. Garuu immoo labzii sunnii fi jamaatan akka jirtu raggaasiseetiif hin jiru. Yoo naaf hin raggaasina akka jirtu hadiisan saya fidaaf. Barakallahu fiikum. Carraa kiyya inni haa fudhatu. Thank you, Ustaz. Jazakumullah. Kaleetan. Okay. Ustaz, amma daqiiqaa qabattamee atilleen daqiiqa 5. Yaa daqiiqa 5 qabadha. Naa qabi daqiiqa 5 iskuurratti hin qabadha. Laala ammallee hiika siitii fi gamanaa fi gamas naa deddeebiin jenneen. Labziin tun qur'aanaa fi hadiisa keessa ni jirti manxuuqaan jechuu akka gartee muslim jechuun jirtutti manxuuqaan ahlu sunnati wal jamaa wanni jedhu ni jira hin jiru guutumatti. Yoo hin jiraanne waan akkanaatiif godhatanii akkanaaf godhataniis takka gaafachaa jiru jara kee. Wanni niin gaafachaa jiru namtichi dura maqaa kana moggaase silaa rabbiin hin moggaasne nabiin hin moggaasne beek maqaa ahlu sunnati wal jamaa jiru walaa qoshaasha kana jala deemu haa salafii sunnii shi'aa kana hunda namni moggaase tokko hin jiru beekan. Okay? Maqaa kana namichi dura barreessee lafa kaa'ee eenyu ja'ama. Maaliif barreessee mi qaban? Eenyu ja'ama namichi maqaa kana moggaasee akkana ebaluuti. Zamana akkanaa keessa moggaase. Siigale? Kitaaba akkanaa keessatti moggaase. Tana. Kutummaan gaafeetii yaadu tana fixadhe. Okay. Daqiiqaa san teessan kaasee Dum fixattee Rakkoon qabu isumaa asirra qabata. Ayyee Ustaz Muhammad banadhu dubbadhu amma waan inni gaafate kanarratti eenyu barreesse eenyu jaamaa maqaan isaanii eenyu hajee irratti
Inshallah deebisaa nu kenni. Ustaaz Muhammad keeti carraan. Fiixatee obbolees naaqa bishaan isaatii Reset godhiif daqiiqaa shanan sana. daqiiqaa haarootti aanaaf qabu keessaa irratti naaf gabana. Animmoo gagganaas booda gagganaa wulii daqiiqaa xiyyaa badan hin dhiisu. Hayyee innillee akka hin dhiifne haasaa fedhe haasaa irratti fedhe anallee dhawus. Obboleessa keenya gaafin xiyya naaf hin deebinee je animmoo wallaahi hin kijibu deebisee deebin jiraan. Labziin kallattii manxuuqaan naan deebine yaani manxuuqaan ahalu sunnati wal jamaa'a jettu kallattiin hin jirtu jedhee fi ibseef. Garuu immoo hadiisa keessatti illee kallattiidhaan manxuuqaan ahalu sunnati wal jamaa'a jettu hin jirtu jedhee fi ibseef. Garuu immoo sunnaan jaamtutu ni jirtiin jeetin jira. Inni amma akka sunnaan jirtu beekeet akka jamaan jirtu beekeet ta inni gartee barbaadaa jiru kallattiidhaan manxuuqan ahalu sunnati wal jamaa'a jedhu barbaade obboleessa keenya qaqaalin tan ammoo akka hin jirre ibseef hin jira. Sunnaan jaamtu immoo ni jirti. La. Fakkeenyaaf hamzaan shuruuta salaataa yeroo nama garaafisa. Haaya shuruutu salaati alawwal kan duraa al-islaamu jenna faallaan islaamummaa qabaatudha. Faallaan islaamummaa maalire al-kubru jee barsiisa hamzaan akkasii faallaan islaamummaa rakko ofriidha akkas tayyib. Kanaafuu sunnaa jecha jaamu kana alaykum bisunnati sunnaati qabadhaa jilaal. Sunnaa jechuun maal karaa la qabadhaa sirriitti. Karaa kiyya qabadha jedhanii dubbatan. Karaa kiyyaa fi karaa warra bakka bu'oota kiyyaa afran Abuubakir, Umar, Usmaan, Ali jara afran kana naa qabadhaa jira Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Sunnaan tun dubbatamte. Alaykum bisunnati inumaa sunnaa mansanna jaa'u inumaa barlaallu sunnaa kana dhiisi. Qubeen jechi sunnaa jaamu saa jaamu kunu dubbatan mansanna jedhee baay'atee jira. La. Tokko kana sunnaa jechuun nama sunnicha karaa rasuulaa hordofu jenne faallaan sunniidhaa bidaadha jenne tanaaf immoo ulamaa'ii keessa yookaan sahaabtichuma keessaan fidaafan taabiyallee dhiisi taabiyallee dhiisi tilaamzaan akka sahabaan fudhannee hin beeka yoon sahabaaf hideef waayyiin sahabticharra buute nabirra buute nabiin maaliif kanan qoodinii jeeti natti falma waan ta'eef hin beeka waan ta'eef akka hin fudhanne. Tokko kan ammoo garuu akka nabiin sunnaadha nu dubbate jamaadha sakka rabbii ergamaan rabbii nu dubbate ragaan mirkaneessaaf gama biraatiin ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhe hadiisa biraa keessatti waa'ee hadiisa ummanni kiyyaa bakka 73 addaan qoodamanii jedhe. 70 laal ummanni qoodamiinsa ummataa kanarraa kan kee nabiin nu dubbatan 72 warra ibiddaati Yahudaa fi Nasaaraan Yahudaan 70 takkatti Nasaaraan maalee 72 waan jame yoo nan dongoruu baadhee warras jala jiran naaf sirreessan jeeti waa'ee Yahudaa fi Nasaaraa ibsan Yahudaan bakka 70 takka Nasaaraan bakka 72 jee waa'ee Yahudaa fi Nasaaraa warra isa dura ummata isaa duraa san nu ibsanii bayaansanii nu lafa kaanii ummata isaa kanarraa immoo ummanni kiyya bakka 73 qoodamanii 72 warra ibiddaatu kulluhaa finnaari jedhe illaa waahida istatnaa godheeti takka malee manhum yaa rasuulallah jedhaniin ilaal karaa warra anaa fi sahaban kiyya irratti ta'e malee hundi isaaniitu warra ibiddaati jedhe shuf إذا نتي سنة جعل السنة وجاني ورا قرآن في حديث هرد فنجتشو لا بكت جعل السنة لان لفظي تولدت بدلال بكتنا كسني قلت كرا ورا أنا في صحابن كي الرجل نرجع خيو تكتاتي شوف نتوان كرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام هرد فاجن نوجج وان فرقني بايتني جتشا نبين كنا ندبتني أنا في صحابي ورا كرا صحاب أنا في صحابي هرد فنجمام زان صحابي نردف كلون نبين دبتجر أنا في صحابة يا جد دبتجر أوفو ما بجتشو طيب صحاب تيجي مهنا تيتو أهل السنة والجماعة نمر كنيس إني صحاب تيجي خويون أنجري لا قريدا ناس بداف
baarakallahu fiikum hanga daqiiqaan jedhamattu ittanasa jama bibbiraatin عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها أبدا وعدوا الرتج عنينا جبيس ساجن بالنواجيز قرنفوت سنتنان ما جيتو قرنفوت سنجتون وإياكم لبوت سنفقي ساجن هنجن بارك الله فيكم obboleessa keenya khutbaa godhu jira rabbi isarraa jaalatu ani wanni niin jeen jara keenya wala dila kana naa haase hin jenneen namni maqaa kana baase eenyu zamana kam keeysa kitaaba kam keeysatti qacalloon na dhageeffadha ahlu sunnati wal jamaa'a jecha ju'u kana wala sunnaan akkana ebaluu kana hiikamee maarree kana hiikamee jechaan jiru rabbiin subhaanahu wa ta'ala eega silaa jechuun lamaa kana jeetiin dhiisa garuu haasawaa fayyada eegaati jedhii fayyadama rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun muslima taatan malee hin laal namni tokko waggaa wanni takkan gahinii fi waan biraa barbaadaa beera maqaan muslima jedhamu kun nuuf hin geenye waan bira barbaadanna akka taargaa gartee makiinaatti warri jedhee deddeemu rabbiin amma qur'aana keessatti dubbatee inna alladhiina walaa takuunuu min almushrikiina je mushriktoota irraan ta'inaa je inna alladhiina farraquu diinahum warra diin isaanii adda qoqqooddate diin isaanii adda babbaase kuni sunni kuni salafi kuni jinni kuni maarre warra kanarraan ta'inaa siigale warri islaamummaa muslima jechuun kun isa quubsuu diddee ani ebaluu cinat dabalate maqaa gartee nabiin alayhi salaatu wassalaam dhab godhee lafan kaayiniif maqaa rabbiin dhab godhee lafan kaayiniif hacinat dabalate mushrika qulqulluudha guyyaa borullee milkaa'u rabbi biratti wallaahi islaamummaa amantii ta'e muslimummaa maqaa keenya rabbiitu nuun jee huwa sammaakumul muslimiina min qablu wa fi haadha rabbiin muslima isiniin jee durillee arrallee muslima isiniin jee walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun muslima taatan malee na biran dhufina siigale ammallee rasuulli alayhi salaatu wassalaam almuslimu akhul muslim jee ammallee nabiin alayhi salaatu wassalaam waan rabbiin maqaa isin baaseen ifyaama maali wanni san jennaan muslimummaadha nabiitu je siigale lakki kunnun quubsu maqaa kana cinatti kana dabalanna ja'anii maqaa kana fidatan ani maqaan kun akkamit dhufe eenyu kana godhe gamanaa walif fidan maarree walif fidanii mi gaafiin tiyya jara keenya gaafiin tiyya eenyu namni maqaa kana moggaase gaafa moggaasu jechuun nabiin eegan moggaasin rabbiin eegan moggaasin maal ta'uuf nuu moggaase eenyu waan ta'eef nuu moggaase zamana kam keessa moggaase kitaaba kam keessatti nuu moggaase maqaa ahlu sunnati wal jamaa'a jedhu kana siigale fakkeenyaaf amma qaanitiina caabidiina mu'miniina jira anamma qaanitiina caabidiina yoon jee achii fi achii wali gugguuran osoo rabbiin maqaa kana naa baasee jiru siigale osoo allahaan ati muslim